Akkam jirtu jijjiirraan taphattootaa har'aa xumurama. Gabaanis baay'ee ho'ee jira. Kan jalqabnu immoo Alexander Isak maatii Eertiraarraati kan dhalate Newcastle keessatti kan beeknu gara Liverpool deemuun isaa mirkanaa'ee jira. Riikardiin British cabee jira. Paawundii miliyoona 130 kan ga'u Liverpool Newcastleif kaffala. Kanaan dura Liverpool Philip Coutinhoodhaan paawundii miliyoona 142 Barcelonaatti gurguruunsaa ni yaadatama. Garuu Premier League keessatti kun riikardii British ta'ee galmaa'ee jira. Dubbiin Isaac fi Newcastle gidduus kalmaan xumuramee jira. Odeeffannoo biraatiin Manchester United karra eegaa Royal Antwerp Lamens jedhamu mallatteessuuf walii galee jira. Paawundii miliyoona 18 kaffaluu ibsamee jira. Duraan karra eegaa Aston Villa Martinezin mallatteessuuf waliin dubbataa turanii haa ta'u malee sun osoo milkaa'in hafee haga amma odeeffannoo kana qindeessinutti Lamens mallatteessuuf walii galtee irra geeru ibsamaa jira. Dandeettii guddaa kan qabudha. Umuriinsa waggaa 23 dha. Kan biraatiin immoo Manchester United keessatti baay'ee kan hin barbaadamne yeroo darbes Chelsea kan ture Jadon Sanchoon gara Aston Villa ergisaan deemuunsa mirkanaa'ee jira. Aston Villaan taphataa kana achumaan bitachuu akka danda'us irratti walii galamee jira. Antooniin gara Real Betis paawundii miliyoona 21 deemee jira. Yoo fuulduratti Antooniin gurgurame gara parsantii 50 kan ta'u Unitedtu maallaqa isaa fudhata jedhamee jira. Odeeffannoon jijjiirraa kana wal qabatee Chelseanis taphattoota hedduu mallatteessee jira. Liverpool hedduu mallatteessee walii galan garuu bara kana riikardii guddaa kan cabse Liverpool kan isaa kana dabalate gara paawundii walakkaa biiliyoonaatti kan dhiyaatudha kan isaan baasii taasisan. Shaampiyoonaa ta'u Hugo Ekitike fi Isaac Mohamed Salah Gravenberch akkasumas immoo Cody Gakpo fa'aa qabatee Liverpool bara kana garee cimaa akkamii ta'a jettanii yaaddu. Arsenal bara kana waancaa injifachuun qaba jedhee taphattoota hedduu kan mallatteessise. Haga ammaatti iyyuu gatii jijjiirraa hin kaappeesoon dabalatiin gara paawundii miliyoona 250 baasii taasisanii jiru. Waancaa bara kana Arteetaan injifachuu qaba jedhamee irratti eegamaa jira. Liverpool haala kanaan of cimsaa jira. Gareewwan kaanis ni jiru. Isin tilmaama keessan nu barreessuu ni dandeessu yaada keessan jechuu kooti. Asumaan immoo kaleessa tapha laaltaniitu ta'uu danda'a. 1-0tiin Liverpool injifatee qabxii 9 argatee jira. Gahumsa guddaatiin taphachuu baates gareen shaampiyoonaa ta'ee fi xiinsammuu injifannoo qabu Liverpool haala kamiin taphatee qabxii kana argachuu akka danda'u ni beeka. Arsenaal haala kanaan kan itti fufu yoo ta'e shaampiyoonaa ta'uu hin danda'u bara kanas warruma kaan ajjabee yookaan dabaalee deemuu danda'a malee jedhanii kanneen kaasanis ni jiru. Manchester Citynis walitti aansee taphoota 2 mo'amee jira. Kun erga bara 2003-2004 Man City keessatti jechuudha riikardii isa gadaanaa ta'e galmaa'ee jira. Dubbii keenya irratti gara Arsenaalitti hoggaa deebinu. Liverpooliin kan isaan mo'atan Anfield irratti jechuu kooti. Yeroo Arteetaan taphataa ture. Inni bara 2012 waggaa 13 dura jechuudha. Taphoota 13 keessaa Arsenaal taphoota 8 mo'ame 5 qofadha kan inni qixa bahee jiru. Haala kanaatiin yoo ilaalle jechuudha akka waliigalaatti Premier League'n bara kana maal akka ta'uu danda'u jijjiirraa taphattootaa kana wajjin wal qabate tilmaamuu ni dandeessu jechuudha. Gara leenjistootaatti haa deebinu. Manchester Unitedin kanaan dura leenjistoonni leenjisaan 3 torban tokko keessatti hojiirraa geggeeffamanii jiru. Eenyu seetan? Jose Mourinho Fenerbahce irraati. Gara paawundii miliyoona 10 kan ta'u garuu beenyaan kaffalameefii jira. Kanaaf rakkoo hin qabu jechuudha. Haga ammaatti ari'amuu irraati Jose Mourinho hanga paawundii miliyoona 100 kan walitti qabame. Tujaaranaan jechuu dandeessu. Kabira immoo guyyuma sana Besiktashiin keessaa ka ari'ame immoo Ole Gunnar Solskjaeridha. Har'a immoo Erik ten Hag Bayer Leverkusen keessaa gaggeeffamee jira. Ten Hag Xavi Alonso ka Real Madrid leenjisaa jiru jechuudha. Isa bakka bu'ee ture Bayer Leverkuseniin kan inni qabate. Taphoota 3 qofa taphatan Bundesliga keessatti tapha 2. Lamaan keessaatti tokko qixa bahee tokko immoo mo'amee jira. Inumaayyuu isa qixa bahee kana 3-1 osoo dursanii inumaayyuu kilabni faallaa waliin taphataa turan guyyaa sana Werder Bremen namni tokko kaardii diimaatiin jalaa bahee 10 taphatanii 3-3 qixa xumurame. Taphataa kanarra leenjisaa kanarraati abdii waan kutatan fakkaata. Taphattoonni baay'een jalaa bahaniiru. Kan akka Frimpong fa'aa Liverpool dhufanii Florian Wirtz Liverpool dhufe. Granit Xhakaallee gara Sunderland dhufeera. Taphattoota baay'ee dhabeera Ten Hag. Ten Hag kana booda maal ta'a kan jedhu walumaatiin kan ilaallu ta'a jechuudha. Jijjiirraan taphattootaa ammayyuu ittuma fufee jira. Odeeffannoowwan kaan immoo hordofnee booru kan isinitti himu ta'a jechuudha. Yaada keessan iddoo koomentii jalatti nu barreessuun dagatiina. Chaanalii keenya subscribe godhaa. Nu jajjabeessaa turtii gaarii.